Iddoon namatti argamu kun magaalaa Finfinnee walakkaa naannoo Markaatoo kanaan dura Qixaltaraa jedhamuudhaan waamamutti daawwattoota keenya. Naannoon kun egaa kanaan dura naannoo jireenyaa jiraattotaaf mijataa hin turre yeroo baay'ee immoo balaa abiddaatiif saaxilamaa kan turedha jechuudha. Yeroo ammaa kana egaa manneen jireenya waliinii sadarkaa isaa eeggate kan guddina magaalaa Finfinnee madaalu iddoo kanatti ijaaramaa jira egaa akkana dudduubatti argaa jirtanii. Manneen jireenyaa waliinii kun yeroo dhihoodha ji'oota 3 dura kan iddoo kanatti eegalame. Yeroo ammaa kana sadarkaa maalirra jira kan jedhu isin daawwachiifna nu wajjin ta'a. Mee jalqaba walaa barru. Rajaba Qalaatan jedhama. Uniformii kaawwattaniit. Yeroo jalqaba hojii kana asitti eegaltan naannoon kun akkam ture mee? Naannoon kun akkuma beekamu namoonni baay'een hin beeku. Naannoon kun sharaadhaan walitti qabamee jira. Haalli seeftiin jireenyi isaa baay'ee xuraawaa ture. Har'a akkuma agartu kana bilookii 9 of keessaa qaba baay'inni isaa. Ji'a 3 erga jalqabamee saffisaan haala yeroo guyyaaf halkaniin hin jedhamne maashinoota gurguddoo fi humna namaatiin fayyadamne sadarkaa kanarra geenyee jirra. Adeemsa manneen kun irra jiran gara keessaatti maal fakkaatu kan jedhu wal hin daawwanna. Baay'ee walumaan deemna. Qulqullinii fi saffisni inni ittiin hojjetame maal fakkaatame? Meeshaalee sadarkaa tokkoffaa eeggataniif kan akka ibsaa, kan akka bishaanii hundi isaatu maateriaalota sadarkaa isaa eeggateen. Sa'aatii 24 keessatti hojii guyyaa tokko addaan kunneen beennu haala maateriyaaliin haala saffisaatiin nu dhiyaata. Amma iddoo sibiilli itti oomishamu biratti geessaa jira. Iddoo kanatti immoo maaltu hojjetamaa jira? Iddoo kanatti immoo balbaloota mukaatu hojjetamaa jira. Haala gaariidhaan, haala xiraatii qabuun, oomisha gaariidhaan meeshaa adda duree ta'een hojjetamaa jira. Piroojeektiin manneen jireenya waliinii naannoo Markaatootti ijaaramaa jiru kun egaa daawwattoota keenya bilookiiwwan gurguddaa abbaa darbii 8-9 of keessaa qaba jechuudha. Piroojeektiiwwan kun egaa erga eegalamanii yeroon isaanii gabaabaa haa ta'u iyyuu malee garuu saffisaa fi qulqullina olaanaadhaan ijaaramaa jiru jechuudha. Gamarraan akkuma ilaalaa jirtu kun qixa kanaatiin hin jammarre gamarraan bilookii 5tu jira, gamarraan 4tu jira. Akkuma ilaalaa jirtu kun qixa kanaa waan hin jalqabneef kun immoo ji'a tokkoof bultii 15 hin ta'a. Sa'aatii 24 hojjechaa jira waan ta'eef saffisaan hojjechaa jiru. Dargaggoonni hedduun gosoota ogummaa garaagaraatiin irratti bobba'anii hojjechaa jiru daawwattoota keenya. Faasikaa Zawudeen jedhama. Hojii mukaatu hojjenna nuti bakka finishingii irratti hojjenna. As immoo hojii baay'ee sila jiruuf qarshiidhuma asirraa argannuun jireenya keenyas waan ta'e fooyyessuuf hojjechaa jirra. Siisee Gaashuu anaan baay'ee na fayyadeera maaliif amma alaarraa baay'ee hojiin badaan jiru waan ta'eef piroojeektiin kun immoo carraa baay'ee ijoollee baay'ees carraa baay'ee laateera. Anaafis na fayyadeera. Maatiin qaba amma kan hojjedheen jiraachisaa jira. Piroojeektiin misooma manneenii asitti hojjetamaa jiru kun egaa daawwattoota keenya mana jireenyaa qofa miti. Bu'uuraalee misoomaa hunda kan guuttate naannoo ammayyaa sadarkaa isaa eeggatee fi naannoo kana madaaluu danda'udha hojjetamaa kan jiru jechuudha. Akka waliigalaatti egaa daawwannaa asitti taasisaa turreen piroojeektiin manneenii kun hedduun isaanii gara xumuraatitti dhufanii jiru jechuudha. Egaa humnoota namaa hedduun akkasumas immoo maashinoonni teekinooloojii hedduun iddoo kanatti irratti bobba'anii hojjetamaa jira. Akka waliigalaatti egaa yeroo gabaabaa keessatti xumuramee jiraattota magaalaa Finfinneef dabarfamee kennama jedhamee eegama jechuudha.